Seenaa gabaabduu Abdusalaam Sheekh Usmaan Qawwee. Barreessaan Abbaa Urjiiti. Erga Ingiliis Hayila Sillaasee baqarraa fidee aangoo irratti deebisee booda toora bara 1948 baha Oromiyaa godina Humbannaa Koonyaa Oburraa aanaa Jaajatti ijoollee dhalatan keessaa tokko Abdusalaam Usmaan Qawweeti. Abdusalaam ilma Sheekh Usmaan Qawwee 36 kudha lammeessaa yoo ta'u, haadha isaa Aayishaa Ahmad Diidootiif ammoo jahaffaadha. Muhammad Kamaal, Muhammad Siraaj, Faaxumaa, Zaynabaa fi Qamariyyaan warra isa duraati. Sheekh Usmaan Qawwee ilmi isaa Abdusalaam akkuma isaatti sheekha guddaa ta'ee lammii ilmi akka barsiisuuf qaadhimee ijoollummaan barnoota isaatti bobbaase. Inni kaa'imman barnoota amantii Islaamaa tan sheekotii naannoo baha Oromiyaa keessa jiraniin barsiifamtu xumuree dabalataaf umrii 14tti toora bara 19 daawwee biyya Walloo tan yeroo sanitti Madiinaa barnoota amantii Islaamaa turte nama dhaqe. Daawwatti Sheekh Usmaan heera malee bara 18tiif barnoota naannoo sanitti kennaman dhugaa bahe. Sheekhummaa muudamee akkuma Sheekh Muhammad Harar, Sheekh Umar Aliyyee, Sheekh yookaan Haaji Adam Daalachaa, Sheekh Abdullaahi Guddoo, Sheekh Abdullaahi Dunququufaatti barnoota amantii Islaamaa hawaasa baha Oromiyaa keessatti babal'isuuf toora bara 1924 hubata qe'eetti dhalate irraa haalan fagaatee magaalaa Jaajaa qubate. Jaajatti Quraana fi Hadiisa biratti fiqihii yookaan shari'aa Islaamaa barsiisuun beekamee yeroo gabaabduu keessatti darasoota dhibbootan marfame. Abbaan Sheekh Usmaan Adam Bullaalee gateessa biiflummaa fi jaynummaan hawaasa keessatti beekame. Lammiin Afran Qalloo bulchiinsa gabrummaa diddaaf lola Turkii, Masrii fi Milikiin godhan hundarraa nama qooda fudhate. Duula weerara dura dhaabbeef godhaman hunda keessa seenee akka qawwisaan midhaan shuummoo okkotee guutuu keessaa odoo hin bilchaatin hafutti Aadamis kan hiriyoonni hedduun biraa wareegaman waan du'a ooleef maqaa qoosaa Qawwee moggaasaniif. Akkasiin Aadam ilmi Bulaalee Wadaay Qawwee Bulaalee tahee akka waraanni Minilik biyya dhuunfateen moominaa Buraalee fuudhee bara 1892 keessa Usmaan dhalche. Duuba akkuma Usmaan faana abbaa hordofuu hanqatetti Abdusalaamis kan Qur'aana fixee imaamata marfate fedhii abbaatti duyda galee toora bara 1968 Raasammaala yookaan dilbii maallaqa gaafasii 1500 miicata keessatti dukkaana shaqaxaa banatee daldalatti bobba'e. Abdusalaam odoo dukkaana mataa isaa hin banatin dura magaalaa Dirree Dhawaa fi miicataatti yeroo hamma takkaaf dukkaana Arabootaa dalagee haala daldalaa waan hubateef gaafa kan isaa jalqabe hinnaan qabachuuf yeroo irraa hin fudhanne. Yeroo gabaabduu keessatti daldalli isaa guddatee Dirree Dhawaa fi Finfinneerraa mi'a baay'inaan fidee shaqaxee fi warra biraatiifis julmaatti gurgurutti seene. Dhuma bara 1973 gaafa Elemoo Qilxuufaan qabsoo hidhannoo Qeeroon ganamaa biraa hidhaman itti fufuuf adanirraa hancaarin fullahan Abdusalaam faan warra waan qabaniin tindhisuuf itti dhiyaatan keessaa tokko. Garuu qabsoon hidhannoo tan Elemoon faan jalqaban dargiin itti duulamee gaafa qaxara cabxe manguddoonni sabboontonnii fi qabaattonni galamsoo fi naannawa sanii hidhatti guuraman Abdusalaam akumatti jalaa miliqe. Haa ta'u malee jalqaba bara 1977 haala hidharra hamtuutu isa mudate. Gaafa namni akka daqiiqaa sukkaraa fi abujadii kan yeroo sanitti raashinaan daldaltootaaf qoodamaa ture kan isaa fi daldaltoonni Oromoo 5 makiinatti fe'atanii Dirree Dhawaa keessaa baasaa turantu loltoota keellaa bahiinsa Dirree Dhawaatti makiinota sakatta'aniin nafaqaa waraana Somaaleef yookaan sargoof deemamuun duraa qabame. Akkamiin duraa qabamuu dhageen Abdusalaam waahiloota mi'a waliin fe'an Muhammad Sheekhaa, Muhammad Aadamni nagee irraa fuudhan bobaa Abdusalaam kiishaa qabanii fi sa'aalee harkarraa gurrachutti seenan. Yeroo tana Abdusalaam qarreeffa walakkaa ciisu yaa Rabbi na baasi jechaa hafuura lubbuu ifitti qabe. Akka waan qaban irraa guurrataniin ashkaroota keessaa tokko du'uu jaraa mirkaneeffachuuf sadaffaa itti dhukaasuu barbaade. Hoggaa kana kan biraa haleellaa tana booda xiyyituma qisaasuu ta'a nuyaasa makiinaa finnee reeffa biyyee uffifna jeenii jara achii oofe. Abdusalaam kan haasawa jaraa dhagahaa ture akka sagaleen faantaa biraa fagaatteen reeffa jidduu ka'ee
warshaa qottoonii duuban bakkee hallootti bahe. Achii oorruu ibiddi keessaa aaru takkatti dhiyaate dallaya duubaa dirmannaa lallabate. Jaarsi oorruu keessa jiru maalummaa Abdusalaam iyyaafatee maqaa Sheekh Usmaan Qawwee dhageenyan hatattamaan karra irraa bane goojjoo ol naqe madaa shaffeeyyaa bule. Borumtaa firoottan Abdusalaam kanneen hubata jiranitti geeyse. Achirraa rabbi ramata haa godhuu fi karaa ibsaa Muhammad kan haramaayatiin Abdusalaam Finfinnee baafamee hadhaa dhiyyoomee gaafa warri qe'ee baqatan akka deebi'an dargiin labse akka nama qe'ee baqatee turetti miicatatti deebi'e. Abdusalaam kan seenaa guyyaa saniitii fi tan daldaltoota shanan akkuma manaa bahaniin alatti hafanii akka himaniif rabbi lubbuu baase. Eegas dargii qabaataa Oromoo akka diinatti ilaaluun abaa'oo gargaartan yeroo 3 hidhame. Dargii boodas mootummaa EPRDF tan qabaataa Oromoo irratti dhaabuma fakkaataa akka dargii qabduun yeroo 3 waliigalatti marraajaa miicata males galamso ciroo fi adarettis hidhame. Haaluma kana keessa oduma roorroon isaa fi qabeenya adda dhoorkitu itti roobdu Abdusalaam daldala itti fufe. Eebba haadhaa tan gaafa daldala jalqabuu muudameen qabeenyan walitti bahe. If bira dabree nama rakkataa hedduu rakkoo baasu ta'e. Duuba haala kana keessatti dhukkuba goflaa dhiigaatiin qabamee wal'aansaaf hamma biyya Taayilaand geeffamullee araraafamarraa qabsachuu dadhabee ilmaan 8 dhiira 3 fi dubartii 6 duubatti dhiisee muddee 29 bara 2020 umrii 72tti magaalaa Adaamatti akhirame. Abdusalaam nama sabboonaa qabsaawaa namatti hin tarkaanfanne abbaa hiyyeessaa fi kan rakkataa rakkoo baasu ta'uun hawaasa keessatti kabajaa fi jaalala honga hin qabne hore. Sirni awwaalchaa kan muddee 30 bara 2020 Adaamatti gaggeeffame kan haala hamaa dhibee COVID-19 keessatti odoo mootummaan dhoorkituu 100 qabrii geesse haala isaa kanaaf ragaadha. Abdusalaam Usmaan Qawwee rabbi jannataan haa qananiisu jecha maatii fi hiriyoottan akkasuma uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Barreessan seenaa tanaa Abdurrahmaan Abdurashiid yookaan Abbaa Urjiiti.